Walumaa galatti isin nagaa akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Gadaa News Network oduu har'a qopheeffannee qabannee dhiyaannirraa oduu har'aa kan isinitti himu an Usmaan Baayuuti. Dulli lagannaa gabaa guutuu Oromiyaatti jalqabe lixa Oromiyaa magaalota hedduu keessatti hojii irra ooleera. Shawaa lixaa fi godinaalee Wallagga magaalota akka Dambidolloo, Gimbii, Gidaamii, Mandii, Naqamtee, Jalduu, Amboo, Gaalessaa, Ginci, Gudarii fi kanneen biroo keessatti dulli kun bifa qindoomina qabuun gaggeeffamaa akka jiru maddeen Gadaa News Network itti himaniiru. Daandileen magaalota walqunnamsiisan hedduun isaanii humna qeerrootiin cufamanii jiru. Faayizaa Eliyaas dabalatasaa akka taanutti qindeessitee jirti. Guutuu Oromiyaatti gabaa fi daandii cufuun akkuma labsametti hojiirra oolaa jiraachuu gabaasni Oromiyaa irraa bakkoottan hedduun dhaqqabaa jiran ni mirkaneessa. Mootummaan biyyattii intarneetii cufuun akka hawaasni waliin dhageenye taasisullee qeerroon tarsiimoo baafate garuu hojiitti jijjiiruun yeroo ammaa duula lagannaa gabaa haala nama dinqisiisuun sagalee tokkoon dhageessisaa jiru. Lixa Oromiyaa keessatti sochiin hawaas dinagdee guutummaan guututti dhaabbatee jiraataan garasii yaada isaa GNN'if kenne. Mootummaan uummata sodaachisee akka manneen daldalaa banatan gochuu yaalullee hin milkooyne. Magaalota akka Muggii, Gidaamii, Machaaraa, Canqaa, Qaaqee, Qeebbee fi aanolee godina Qeellam Wallaggaa jiran maratti duula lagannaa gabaarra jiran. Hawaasni magaalaa Dambidolloo ganamarraa jalqabee duula lagannaa gabaarra kan jiran yoo ta'u, loltoonni mootummaa garuu manneen namaarra naanna'uun dirqaman banaa yoo diddan isinirratti gubna jechuun hawaasa doorsisaa jiran jedhu maddeen. Maddi kun dabalataan akka yerutti humnoonni mootummaa kanneen meeshaa hidhatan baay'inaan magaalattii keessatti buufaman dargaggoota hedduu reebuu fi hidhaa jiran jedhe. Kana malees namoota mana hidhaa turan itti dhukaasuun kaleessa galgala dargaggoo Isqeel Tanaa jedhamu akka ajjeesanii fi yeroo ammaatti haalli magaalattii keessa jiru yaaddeessaa ta'uu hime. Qaamni mootummaa nama seeraan hidhee harkaa qabu halkan gadi baasee haala gaddisiisaa ta'een ajjeesuun hawaasa magaalattii daran dallansiiseeti jira. Haalli magaalaa Dambidolloo kan jiru walumaa galatti uummanni bifa dammaqaa ta'een gabaa lagannaa eegalee ture. Haa ta'uti humni mootummaa hidhatee hawaasa irratti miidhaa jabaa geessisee manneetii garaagaraa caccabsee guyyaa kaleessaa jechuudha. Rasaasaan illee nama rukutee kan inni ajjeese jechuudha. Dargaggoo Isqeel Tanaa kan jedhamu jechuudha. Kan mana hidhaati kan isaan baasan ajjeesanii walumaa gala magaalaa Dambidolloo keessatti qaamni mootummaa yakka gurguddaa taasisaa jira. Uummata ajjeesaa jira, dararaa jira, hidhaa jira. Wanti ammataa jiru wantoota sirnoota darban keessatti illee raawwatamee hin beekne sirna addaadha jechuudha. Uummata Oromootiif sirna baay'ee kun sirna waraabessa sirna mootummaa kamiyyuu keessatti mul'ate hin beeknetu uummata Oromoo magaalaa kana irratti raawwachaa jira. Qaama kamtu dargaggoo Isqeel Tanaa ajjeese? Mana hidhaa kam keessaa kan isaan baasanii ajjeesani? Isqeel Tanaa mana irraa baasee ajjeese qaama mootummaa raayyaa ittisa biyyaadha. Magaalaa Naqamteettis loltoonni oraalii hedduun geeffamuun uummata doorsisaa akka jirantu himame. Uummanni magaalattii iddoowwan daldalaa jiran mara cufuun sochiin tokkolleen taasisaa akka hin jirre odeessi garasiin dhaqqabe ni mirkaneessa. Gimbii keessattis lagannaan kun haala qindoomina qabuun taasifamaa jira. Sochiin geejjibaa guutummaan guututti dhaabbachuun iddoon daldalaa fi manneen nyaataa hedduun cufamee jiraachuu odeessi kun kan mirkaneessudha. Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuu keessattis iddoowwan daldalaa hedduun cufamuun sochiin hawaasaa tokkolleen taasifamaa hin jiru jiraataan garasii yaada isaanuuf kenne. Dabballoonni mootummaa sagalee guddiftuudhaan poolisoota hedduu qabatanii magaalattii keessa naanna'uun uummata doorsisaati jiran. Hawaasni garuu harka kennachuu dhabuun lagannaa gabaa kana akka milkaa'uuf dammaqinaan irratti hojjechaati jiru maddi keenya garasii dubbifne. Shawaa lixaa magaalota akka Jalduu, Amboo, Gaalessaa, Gincii, Gudarii fi kanneen afan biroo keessatti duulli kun bifa qindoomina qabuun gaggeeffamuu maddeen GNN itti himane. Daandileen magaalota walqunnamsiisan hedduun humna qeerrootiin cufamuunis himameeti jira. Daldaltoonni magaalaa Adaamaa duula lagannaa gabaa irratti hirmaatan humnoota tikaa mootummaatiin doorsifamanii hidhamaa jiru. Magaalaa Adaamaatti manneen daldalaa cufaman humna waraana mootummaatiin dirqiin bansiifamaa jiraachuu maddeen Gadaa News Network itti himaniiru. Mahammad Faantaallee dhimma kana jiraattota dubbisuun waan qindeessa qaba. Ajjecha gooticha Oromoo artist Hacaaluu Hundeessaa fi hidhamuu hooggantoota Oromoo ilaalchisee qeerroon Oromiyaa duula lagannaa gabaa guutuu Oromiyaatti labsuun ni yaadatama. Duula lagannaa gabaa kunis guyyaa har'aa adoolessa 11 bara 2020 guutuu Oromiyaatti tokko jedhee eegaleera.
godina shawaa bahaatti daldaltoonni magaalaa Adaamaa duula lagannaa gabaa irratti hirmaatan humnoota tikaa waraana mootummaatiin doorsifamanii hidhamaa jiraachuu maddeen Gadaa News Networkitti himan. Maddi keenya Adaamarraa qunnamni tokko akka nuuf addeessetti magaalaa Adaamaa keessatti yeroo ammaa humni waraanaa fi hawaasni magaalattii baay'inaan wal qixxaatanii jiru. Humnoonni tikaa mootummaa kanneen siviilii uffatanii fi waraanni magaalattii keessa bobbaafamee manneen daldalaa guyyaa har'aa cufaa oolan abbaatti barbaadanii dirqiin bansiisaa kan jiran yoo ta'u daldaltoota hedduu immoo mana hidhaatti guuraa jiraachuu maddeen himan. Humnoonni tikaa mootummaa guyyaa kaleessaa adoolessa 10 bara 2020 irraa jalqabee uummanni duula lagannaa gabaatiif of qopheessaa jiraachuu erga hubatanii booda manneen daldalaa cufarra deemanii akeekkachiisaa akka turanis maddi keenya kun ifoomseera. Mee har'a guutuu Oromiyaatti duulli lagannaa gabaa labsamee jira. Adaaman maal fakkaatti? Adaaman sila haalli itti qophaa'anii gaarii ture. Humni tikaa biyya kanaa hanguma uummata magaalaa Adaamaa kana baay'ata waan ta'eef waa'ee lagannaa kanarratti bu'uun balbala warra cufachuudhaaf yaalii godhanii akka balbala hin cufne fa'aa akeekkachiisanii fa'aa giddiidhaan fa'aa barsiisanii jiranii. Kanaaf uummata waan kana godhuudhaaf ta'u qaamni tikaa kun ramadamee bakka kan tanaan dura caalaa baay'ate sirna kana yookaan immoo gabaa lagannaa akka uummanni walirraa bitatu kan cufe akka banu inni dabamtanii akkuma cufame kanatti fafaa jedhanii sodaachifaadhaan waan akkasii gochaatii jiranii haa ta'uutii sochiin uummataa garuu hin jiru. Baay'inaan warri garuu gurguruu fi suuqii waan akka mana nyaataa maal waan akkasii kana dirqiidhaan mannoo jedhan. Dabaluunis magaalaa Adaamaatti manneen daldalaa cufaman immoo humna waraana mootummaa Itiyoophiyaatiin dirqiin kan bansiifaman yoo ta'u garuu jiraattonni magaalattii sochii kamiyyuu magaalaa keessa taasisuu dhaabuun manneen daldalaa banamanis hojii malee akka oolan taasisuu jiraatan magaalattii kun ibseera. Walumaa galatti akeekni mootummaa ajjeechan Hacaaluu akka haqa hin arganne karaa dabsuuf Jawaar Mahammadii fi Baqqalaa Garbaa dabalatee hooggantoonni siyaasaa hidhamaniif uummanni akka sagalee hin taaneef waraana fayyadamee ajjeechaan hidhaa dararaa fi doorsisa fayyadamaa kan jiru ta'uu maddeen keenya maniiru. Garuu hawaasni akka onnatee ka'ee hidhaa fi ajjeechaan duubatti kan hin deebifne ta'uus maddeen Gadaa News Networkiif yaada laataniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa magaalaa Finfinneetti maqaa artistii Hacaaluu Hundeessaatiin manneen barnoota addabaabaayii fi riqicha moggaasuu beeksise. Siidaa yaadannoo Hacaaluu Hundeessaas ijaaruuf dhagaan bu'uuraa kaayameera. Naayimaa Umar dhimma kan hordofuun waan qindeessite qabdi. Maqaa artistii Hacaaluu Hundeessaatiin daandii mana barnootaa riqichaa fi addabaabaayyiiwwan moggaafamuuf akka jiru mootummaan naannoo Oromiyaa guyyaa har'aa beeksisee jira. Haaluma kanaan magaalaa Finfinnee iddoo Hacaaluun itti wareegame bakka koondoomineemii Galaan jedhamutti manneen barnootaa lama maqaa isaatiin akka moggaafamaniitu ibsame. Sirna kana irratti pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi kantiibaa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaa argamuun haasawa taasisanii jiru. Finfinnee kutaa Booleettis riqicha tokko maqaa Hacaaluu Hundeessaatiin moggaafamuuf akka jiru saganticha kanarratti ibsamee jira. Siidaan yaadannoo artistii Hacaaluu Hundeessaa magaalaa Finfinnee keessatti ijaaramuuf bakka maatiin isaa argamanitti dhagaan bu'uuraa sirnuma kana irratti kaayamee jira. Maatiin artistii Hacaaluu Hundeessaa sirna kanarratti haasawa godhaniin abbaan Hacaaluu obbo Hundeessaa Boonsaa mucaan koo sabaaf osoo falmuu iyartuun karatti hambifte. Mootummaan namoota yakka kanaan to'ataman mana hidhaa keessatti qallabuu osoo hin taane murtii du'aa irratti naaf murteessuu qaba jechuun gaafate. Abbaan Hacaaluu itti dabaluunis akkas jedhe biyya koo Aamboo osoo ta'e obbolaan isaatu gumaa isaanii baafti. Warri mucaa koo ajjeese akka rasaasaan isa gombisanii ajjeesanitti isaanis rasaasaan gombifamuu qabu jechuun miira aarii fi xiiqiitiin haasawa godhan. Harmeen Hacaaluutis haasawa taasisaniin gumaa ilma kootii naaf baasa warri mucaa koo umrii gabaabse du'aa irratti naaf murteessaa jechuun dubbatan. Mootummaan Itoophiyaa haqa artistii Hacaaluu Hundeessaa awwaaluun shira dalaguun ajjeechaa isarratti raawwatame qaamota birootti quba qabuun shaneetu ajjeese jechuun ibsa kennuun isaa dhiigni Hacaaluu akka tasatti hin banne qaama walabaatiin qoratamuu qabaa jechuun rogeeyyii fi uummanni Oromoo bal'aan gaafachaati jira.
Godina Baalee magaalaa Roobee fi aanaalee hedduu keessatti lagannaan gabaa haaluma karoorfameen hojiirra oolaa akka jiru jiraattota keessaa namni bilbilaan dubbifne Gadaa Niwus Neetworkiif ibseera. Daandiiwwan gurguddoon gara godinichaa geessanis qeerroodhaan cufamanii jiru. Dabalanisaa akka itti aanutti dhiyaata. Lagannaa gabaa guutuu Oromiyaatti qeerroodhaan labsamee walqabatee magaalotaa fi aanaalee godina Baalee keessatti hojiirra oolaa jira. Jiraataan magaalaa Roobee irraa bilbilaan dubbifne Gadaa Niwus Neetworkiif akka ibsetti daandiiwwan magaalota godinichaa wal quunnamsiisan jimaata kaleessaa irraa eegaluun dhagaa fi gudeelcha mukaa gurguddaa fayyadamuun cufanii akka turan himeera. Daandiin Finfinnee irraa gara godina Baaleetti geessus guutumatti cufamuun sochiin geejjibaa akka hin jirres maddi keenya kun bilbilaan nutti himeera. Hawaasnis waamicha qeerroo dhaga'uun mana keessa turaa jira kan jedhu jiraataan magaalaa Roobee manneen daldalaa magaalattii keessatti argaman hundi cufamanii jiraachuu dubbata. Aanaalee fi magaalonni godinichaa danuun labsii kana bu'uura godhachuun lagannaa gabaa fi daandii cufanii akka jiran Gadaa Niwus Neetworkiif ibseera. Guyyaa har'aa lagannaan akkuma qeerroon Oromiyaa guutuurraa waamicha olii jedhanii lagannaa gabaa kana eegalaniin qeerroon aanota Baaleetiif kan naannoo Roobeetti argaman daandii cufuu jiru maatii dhagaa gurguddaadhaan kaleessa halkan naannoo isaa sadiirraa eegalanii cufuu eegalanii magaalaa naannoo abbaa kilmaafaa magaalaa keessa eegalamee ture. Halkan guutuu daandiin goobaaf Roobee quunnamsiisuu cufamee ture asiin kan Roobee baasee Finfinnee geessu aanaa Diinshirraa haga dildii isaa magaalaa Roobeetti cufamee ture. Kan biraa asiin Roobee keessaa baasee kan gara aanaa Gooroo geessu aanaa Gooroo keessa baasee gara Giniir geessu cufamee ture. Lagannaan gabaa magaalaa Roobee keessa suuqiiwwan cufaadhaa hanga yeroo ammatiinaatti nagaatu. Bakkoota tokko tokkotti loltoonni mootummaa jiraattota doorsanii manneen daldalaa humnaan akka banan gochuu yaalanis hawaasni sagalee tokko wal ta'uun didanii mana keessa ooluuf murteessanii akka jiran gabaasaaleen maddeen keenya irraa nu dhaqqaban ifoomsaniiru. Lagannaan gabaas haaluma karoorfameen hanga xumuratti itti fufa jechuun qeerroon Baalee irraa bilbilaan dubbifne kun itti dabaluun ibseera. Jawaar Mohaammed dabalatee namoota ajjeefamoo Haacaaluu Hundeessaa hordofuu hidhaman gareen abukaatoo ogeeyyii seeraa 10 ta'an of keessaa qaba jedhame jimaata waxabajjii 10 barkoom 2020 maamiloota isaaniitiin wal arguun himameera. Abukaatoowwan kanneen keessaa tokko kan ta'an obbo Tuulii Baay'isaa lama ta'anii Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa fi Hamzaa Booranaa bakka tokkotti arganii dubbisu akkasumas intala obbo Baqqalaa Garbaa Boontus arganii akka dubbisan himaniiru. Obbo Tuuliin Koomishinii Poolisii Finfinnee iddoo buufata poolisii sadaffaa yookiin sostanyaa jedhamutti arganii akka dubbisan ibsaniiru. Kunis gamoo haaraa mana hidhaa Maakalaawii durii cinatti kan argamudha jechuun himani. Qabiinsa isaanii ilaalchisee warri dhiiraa rakkoo hin jiru haaluma gaarii keessa jirra jedhanillee kanneen hidhaman keessaa namni Shamsaddiin Xa'aa jedhamu poolisiin akka malee reebamuu nutti himaniira jedhan obbo Tuuliin. Haa ta'u malee warri shamarranii gaafa duraa qabaman nama 26 ta'anii koriidarii irra qorra keessa akka bulfaman ergasii isii dabalatee hidhamtoonni shamarranii kanneen biroo bakka akka malee haala rakkisaa keessa jiraachuu boontuun nutti himtee jirti jedhan. Dabalataan daa'ima isii walii hidhamtee kan jirtu Caaltuu Taakkala kophatti adda baafamtee hidhamtee akka jirtuu fi iddoo garmalee qorruu fi haalli isiin keessa jirtus rakkisaa ta'u boontuu irraa dhaga'uu himaniiru gareen abukaatoo kunneen. Gabaasni kan BBC'ti. Magaalota Oromiyaa naannoo Finfinneetti argama hunda keessatti lagannaan gabaa haaluma karoorfameen gaggeeffamaa jira. Waraanni mootummaa manneen uummataa irra deemuun suuqiiwwan cuftan banuu qabdu jechuun hawaasa doorsaa akka jirus maddeen keenya Gadaa Niwus Neetworkiif ibsaniiru. Mohaammed Murkamaa jiraattota dubbisuun dhimma kanarratti waan qindeessa qaba. Adoolessa 11 bara 2020 lagannaan gabaa guutuu Oromiyaatti haala gaariin jalqabee jira. Haaluma kanaan godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee magaalota akka Sabbataa, Burraayyuu fi Laga Xaafoo Laga Daadhiitti sochiin gabaa lagannaa gaggeeffamee ooleera. Haa ta'u malee waraanni mootummaa daldaltoota suuqii isaanii cufatanii jiran dirqiidhaan akka bantan jechuudhaan hawaasa goolaa akka jirantu kan dhagahame. Akka jiraataan magaalaa Sabbataa tokko nuuf himetti waraanni mootummaa ganama kana oraalii 2 magaalaa Sabbataa keessatti buusuudhaan manneen cufamanii fi suuqota irra deemuudhaan daldaltoota
barnoota dirqisiisaa kan jiran ta'uun dubbate. Kanumaan wal qabatee magaalota naannawaa Finfinneetti argaman keessatti badii tokko malee daldaltoota dhalootaan Oromoo ta'an hunda mootummaan Itoophiyaa jumlaadhaan hidhaa jiraachuun maddeen keenya jeeninitti himanii jiru. Akka maddi keenya kun nuuf ibsaa jirutti waan guyyaa guyyaatti tahaa jiru mootummaa biyya bulchaa jiruun kallattiidhumaan dhaloota Oromoo irratti kan xiyyeeffatee fi badii tokko malee kan hidhaa kan immoo reebicha hamaa irratti raawwataa akka jiru maddi keenya kun kan dubbatu. Xumura irratti naannawaa Finfinnee magaalaa Burraayyuutti wanti tahutti jiru waan hedduu nama suukanneessuudha. Daldaltoota qofa osoo hin taane dhalattoonni Oromoo magaalota kanneen keessa jiraatan tasgabbii dhabuudhaan yaaddoo hamaa keessa jiraachuun maddiin keenya kun gabaasanii jiru. Godina Harargee ba'aa magaalota akka Guraawaa, Awwadaa, Haramayaa, Kurfaa, Callee, Baddannoo fi kanneen naannoo sanitti argaman hundatti mormiin lagannaa gabaa haala boonsaa ta'een hojiirra ooleera. Daandiiwwan magaalota wal quunnamsiisanis qeerroodhaan cufamuun sochiin geejjibaa tokkollee hin jiru jedhameera. Maamma Faantaallee. Duulli lagannaa gabaa guutuu Oromiyaatti jalqabe magaalota Harargee bahaa keessatti jalqabbii gaariin eegaleera. Mormii lagannaa gabaa guutuu biyyattiitti labsame guyyaa har'aa adoolessa 11 bara 2020 irraa jalqabee Oromiyaa magaalota adda addaa keessatti hojiirra oolee jira. Godina Harargee bahaa magaalota akka Guraawaa, Awwadaa, Haramayaa, Kurfaa, Callee, Baddannoo, Dadar, Qobboo, Karramillee fi kan kana fakkaatan keessatti mormiin lagannaa gabaa haala boonsaa ta'een gara hojiitti hiikameera. Akkasitti haalli waan fakkaatu guutuu biyyatti hanga naannoo keenya kanarraa jalqabee konkolaataan tokkollee deemaa jiru. Haalli jiru gama kaaniin humna waraanaatiin akka dukkaannii fi iddoon nyaataa kun babbanamu godhame. Uummanni keenya garuu qabeenya isaa akkuma jirutti lagannaa isaatti fufee jira. Maddi keenya gara sii dubbifne akka nuuf ibsetti godina Harargee bahaa keessatti daandilee magaalota wal quunnamsiisan hedduun humna qeerrootiin cufamanii jiru. Konkolaataan tokko sosso'aa hin jiru. Waraanni raayyaa ittisa Itoophiyaa baha Harargeetti bobbaafame magaalota hedduu keessa marmaaruun daldaltoota dukkaana cufatan humnaan bansiisuuf yaalii godhaa turullee hawaasni naannichaa kan gurgurus kan bitus walii galuun waamicha qeerroon Oromiyaa duula lagannaa gabaatiif labsite sodaa tokko malee hojiitti hiikanii jiru. Garuu manneen nyaataa fi dukkaanonni muraasni doorsisaan bansiisanis ni jiru. Magaalonni akka Haramayaa fi Awwadaa osoo humna waraanaatiin marfamanii jiranuu duula lagannaa gabaa guyyaa har'aa guutuu Oromiyaatti jalqabameef karra isaanii cufatanii jiru. Hoteelota, dukkaanawwan, manneen nyaataa, manneen uffataa, shaqaxaawwanii fi manneen daldalaa biroo balbala isaanii cufachuun magaalonni kun golgolaawanii ooluun mirkanaa'eera. Godina Arsii Lixaa magaalota akka Dodola, Adabbaa, Hiraroo, Qoree, Kofalee, Hajjee, Nageellee Arsii, Hasaasa, Shaashmannii fi aanota naannawaa san jiran cufatti lagannaan gabaa hojiirra ooleera. Daandileen konkolaataa cufamaniiru sochiin tokkollee hin jiru jechuun jiraattonni ibsaniiru. Faayizaa Eliyaas jiraattota gamasanii dubbisuun waan qindeessite qabdi. Arsii Lixaa aanaa gada basaasaa magaalaa Nageellee Sigalotti duulli lagannaa gabaa bifa qindoomina qabuun raawwatamaa jira. Duulli kun akka hin milkoofneef humnoonni mootummaa hidhatan dargaggoota nagaa reebaa jiru jiraataan aanichaa yaadessaa Gadaa Niiws Neetworkiif kenna. Jiraataan kun itti dabaluun waraanni mootummaa aanaa leemmuuf bilbilootti qubsiifamuun shira xaxaa jiru wayita ammaatti humnoonni mootummaa oraalii gurguddaan magaalaa keessatti buufaman namoota nagaa reebuun hidhaa jiru maddi keenya kun itti dabaluun akka yerutti namoonni aanaa leemmuuf bilbiloo keessaa mootummaa waliin hidhata qaban konkolaattota humnoota waraanaa gara aanaa gada basaasaatti ergaa jiran ammoo gocha kanarraa of eeggachuu qabu jechuun dhaame. Daldalaa hundi cufaadha. Wanti nu miidhaa jiru yeroo baay'ee godina Arsii Lixaa aanaa leemmuuf bilbiloo magaalaa Boqojjii kana. Tole maaltu ta'e achitti? Uummanni kunneen achirratti daldalatee achi makiinaa nutti gad erganii waraana qabanee nutti gad erguu isaanii ammallee waraanni kun ammoo ba'ee miidiyaa ofiitiin miidiyaa fakkeenyaaf naayyuu miidhagee magaalaa guyyaa kaleessa hin arginu uummata fedhan uummata boobaasanii miidiyaa isaaniitiin qabeenya balikanii deebisnee ijaarraa nutu balleessee nutu maal godhee jedhanii shira xaxanii uummata fedhan filanii gabbaasanii jiddiidhaan afaan qawweetiin uummata dubbichi haasofsiisaa jiranii. Warra mootummaati? Warra mootummaati. Magaalonni Arsii Lixaa kanneen akka Dodolaa, Adabbaa,
qoree kofalee ajjee nageellee arsii fi kanneen afaan marti yeroo ammaa kana guutummaa guututti balbala isaanii cufatanii jiru. Dodolaatti poolisoonni manneen hawaasaa irra deemee manneen daldalaa humnaan bansiisuuf socho'aati jiru. Magaalaa Shaashamannetti ammoo haalli jiru hedduu ulfaataadha. Ta'us garuu sochiin tokkolleen taasifamaa hin jiru. Suuqileen manneen nyaataa fi iddoowwan daldalaa garaagaraa hundi akkuma cufamanitti oolan. Duulli kun akka milkaa'uuf qeerroon magaalota Arsii lixaa keessa jiran marti haala boonsaa ta'een irratti hojjechaa kan turan yoo ta'u humnoota mootummaatiin dhiibbaan jabaan kan irratti raawwatamaa jiru ta'uu dubbatu. Haa ta'u malee humnoonni kunneen miidhaa jabaa dhaqqabsiisaa jiranillee duula kana hamma xumuraatti akka milkaa'uuf cimsinee hojjennaa jiru qeerroon Arsii lixaa. Godina Harargee lixaa aanaalee Daaroo Laboo, Habroo fi magaalota Harargee lixaa hedduu keessaa lagannaan gabaa bifa ho'aan eegaleera. Kantiibawwan magaalota Harargee lixaa waraanuuf jala hiriirsuun qeerroo adamsaa jiraachuu maddeen Gadaa Niws Neetworkitti himaniiru. Na'imaa Umar dhimma kanarratti waan qindeessite qabdi. Duulli lagannaa gabaa guutuu Oromiyaatti jalqabe magaalota hedduu keessatti milkaa'ee jira. Godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuu, aanaa Habroo fi magaalota Harargee lixaa hedduu keessatti lagannaan gabaa bifa ho'aan eegalee jira. Magaalota akka Baddeessaa fi Machaaraa keessatti sochiin konkolaataa fi namaalleen yoo dhaabbatu dukkaanota, hoteelotaa fi manneen daldalaa cufamanii oolanii jiru. Bifuma wal fakkaatuun magaalaa Galamsoo fi naannawa ishiitti argaman hedduu keessatti qeerroon baatee karaa cufuun duulli lagannaa gabaa eegalee jira. Odeeffannoo Baddeessaa irraa nu dhaqqabde kan mirkaneessu magaalaa keessa poolisii malee qaamni sossoo'u hin jiru. Hawaasni baadiyyaattis guyyaa 3 jalqaba qeerroon haal duree xumuruuf kenniteef sanitti fayyadamuun waan barbaadan magaalaa bitatanii qophaa'uun magaalaa lagatanii jiru. Walumaa galatti magaalaa fi baadiyyattis lagannaan gabaa akkuma karoorfametti hojiirra oolaa jiraachuu maddeen GNN'tti himanii jiru. Humni waraanaa mootummaa bobbaafame ammoo magaalaa keessa deemuun dargaggoota hedduu mana hidhaatti guuraa jiraachuu jiraattonni Harargee lixaa himan. Odeessa arganneerraa kan hubanne kantiibaan magaalota Harargee lixaa tokko humna waraanaa mootummaa of jala hiriirsuun qeerroowwan hidhaa akka jiranidha. Kanas ta'ee san godina Harargee lixaa magaalaa hedduu keessatti uummanni karaa magaalota wal qabsiisu cufuun duula lagannaa gabaa jalqabe cimsee itti fufee jira. Tolekaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduun keenya kan oolmaa Oromiyaa waan hangammaa daawwattanidha. Oduu dubbisuunis wajjin kan turaan Usmaan Baay'ut ogeessi kaameraa fi qindeessaan suur-sagalee Abdii Jamaalillee nu wajjin ture. Qophiilee GNN itti fufu fayyaa ta'aa horaa bulaa.